guddate rabbi in keenya subhaana tanumaaf nuffite arraba laatana dhukkuba maqaansa ja'aniin korona hiixatee goobarraan nama laalaboona awurooppaan jajjabduun jettu ana takkalleen sodaasa gatiin baatu mana xiqqaa guddaan sodaa samana fincaana dirqumaan qaqqabee itti haateena dhorke hujii warra argatan biddeena yaa rabbi umnan qabnoo nuti faa miskiina daciifni qeedeyse irra godha khamseena yaa rabbi keenya nusitti amaana nuun hin tuqintana waan ergite junda akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa arra dubbiin cabdu gubbaa gajjammare mujrima gurguddaa harabbi kafare man ashaddu minnaa quwwa warra jechaa ture jabaan ana jehe addunyaa fokkore jabeenyi si humaa takka maal waa tareen warra lakkuu torban ganna kumitire afaata qonqoodha dhihanfatu sare dirqama lobbuuti mana wal uggure gadda afaan si miski nami qadarare rabbi jalaa jire yaada isii hunda akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa rabbiin abooja'a namni hoggaa quufe sodaa rabbii dhabee badiisaatti fufe eeysa seenarrame jundi rabbii dhufe addunyaa walgehe takkuma gulufe kun halangaa rabbi baafedhen garafe warra kuufe meeqa antama qabeerife mataa gaddeebise cumarraa urgufe jabaan rabbi ta'u shakki maaltu hafe naa jaba khaja'u hundinuu ni kufe si caccabsa lafe si kaasee ramadaa akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa ati jabaatte guddatte yaa Allah duraanuu si beekaa itti dhiise illaa araddaate quufe watraahne wadala osumatti khaayuu dandeessu cancala zaalimni tallame hanga bulubula rahmata godheefi itti dhiisee kolkola malee illaa rabbiin irrumaa kafala ni tawbannallee wanjattu qalbiin ballaa akhoon rabbi tamanii itti tawbaddu jalla maaliif ta'e tafaallaa taa'if moosi wadaa akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa akka feetu qabda nu garsiifte junda qadurii wal addaa soomana gammachuuti baliyyeen islaamaa dhiifama assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu baga jiraattan as geenye alhamdulillah gammachuu soomana gammachuuti ramadaana gammachuuti ramadaana duriin adda ramadaana gaddaatii miti ramadaana gammachuuti ramadaana milkiiti baatiin qeeysaafoo ramadaanni amatarraa ramadaana cinqii wajji soomanan ramadaana yaadaa wajji soomanan ramadaana biyyaaf gaddaa kanuuf gammachuuti biyyaaf gaddaa nuuf gammachuudha alhamdulillah waan itti gammannu ni beeytan gammachuun teenya maal akka taate ni beeytan aannan adii jechuun barbaadina aannan adiidha jechuun barbaadina gammachuu teenya ni beeytan gammachuun teenya baatii tana alhamdulillahi rabbil aalamiin baatii kabajamtu baatii dilii keeysa nama araaramamtu dhiifamni namaaf godhamu baatii khayriin biraa baatii biraatii wajji dalaganiin dachaa keeysatti namaa kafalamtu baatii hulan jannataa banamtu baatii hulan cadaabaa cufamtu baatii kasiiti baatii keeysa halkan leeylatul qadrii jiru baatii keeysa qur'aanni rabbii buufame baatii kasiiti baatii
sunnaan isii fardii yeroo biraatii wajji wal qixxaattu baatii akkasiiti. Kanaan gammanna. Kanatti haa gammannu. Tanaaf baatii gammachuuti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baatiin amanta arraa soomana arraa kana kabiraatii wajji wanni wal adda godhu. Baatii keessa mujrima halangaatti mure. Yaada kaaye. Islaamni itti hafuura fudhate. Baatii itti masjidni amata meeqaan tam cufame addunyaa keessatti Chaayinaa, Hindii, biyyoota adda addaa hunda biyyoota Awurooppaa haa jirtu kana hunda keessatti masjidni cufamee jiru baatii keessa baname. Warra gaddaan banamne. Warra masjid soomana irraa kana wanni soomana biraatiin wal adda godhu soomana gammachuu osoo ta'uu gammachuu dur daradii wanni godhu kana jechuudha. Kana way kana qofaa gammachuu biraatiin jira. Bashaar al-Asad ni beeytanii dhageessanii jirtan baatii keessa Bashaar al-Asad akka angorraa bu'u godhame alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bashaar al-Asad akka angorraa bu'u itti walii galamee jira. Bashaar al-Asad kanama miiliyeena meeqa fixe lubbuu namaa meeqaan tama fixe ni beeytan. Tana dabalate ammaas gammachuu akkana dabalate. Bashaar al-Asad akka angorraa ka'u godhame alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gumaan nama dilasanii ni kafalama insha Allah jechuudha. Akkasitti Islaamni bakka jirutti gammadaa ittiin gammadaa ittiin dasja'a baatii gammachuuti baatii sooma ramadaana soomana biraa amma duraatii wajji wal adda wanni isa godhu baatii keessa mujrimni adabate baatii keessa masjidni rabbii addunyaa tana keessa jiru hundi dur cufaa ture itti baname baatii azaanni takkaan azaamane in azaanamin biyya keessatti in azaanaminitti itti azaaname baatii islaamummaan itti dirree baate baatii itti rabbiin beeke mujrimni dirqamaan jaalatee osoo hin ta'in baatii akkasiiti. Baatii kana qofaami Bashaar al-Asad akka aangorraa ka'u gumaan islaamaa akka kafalamu itti godhame alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kan dhageessanis dhageessan kan dhageenis asumaan isin dhageessuun fedha. Baatiin baatii akkasiiti gammannee gammadaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi